Ilma namaa jechuun kitaaba hin dubbifamne jechuudha. Kitaabni hin dubbifamne amma Hai uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa fuudha galata waaqayyoo. Nageenyi waaqayyoo lafa jirtan maratti hunda keessaniif haa baay'atu. Warroonni maatii kan koo faaraa taatan mana kooti faaraa taatan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jedheera. Warri duraan turtan immoo baga nagaan inni eeganii laakshaarii koomentii gochuun na bukkee dhaabbadhaa jechuun affeerra kooti hedduu takkan isin jaaladhaa hedduu takkan isin kabajaa. Wal bira haa dhaabbannu walaa gargaarru isiniin jedha. Hara viidiyoo gabaabduu qabadhee isin dhiyaadhe jira. Akkuma isin himetti namni kamiyyuu akkuma bifaan gargar ta'e yaadni isaatillee gargari. Anis akkuma wallaalummaa kiyyaatirraan wallaalummaa kiyyatti isin fayyada waan jedhamu tokko isin qabadhee dhiyaadhe. Viidiyoo kan koo haga dhumaatitti naaf daawwadhaa jechuun immoo affeerra kooti gamanumaan gara viidiyoo kan kootiittan isin dabarsa. Imala ati deemtu irratti karaa ati deemtu irratti gufuu yoo baay'ateyyuu gufuu saniif jettee deemsa kee hin dhiisin haga bakka barbaadde geessu sanitti yookaan immoo haga bakka yaadde geessu sanitti. Jaalala keessatti nama tokko jaalattee gaafa dhabdu nama kana maafan dhabee yookaan immoo jaaladhee maafan narraa adda ba'e jettee hin gaddin garuu gammadi. Maaliif beektaa? Waaqayyoon nama kana sababa ittiin sirraa fageessee qaba. Hireen qooda Rabbiiti. Namuu kan jaalate wajjin hin jiraatu. Kan Waaqayyo nuuf qoode malee nama jaalattee dhabde sanaaf maaliif jettee hin yaadin yookaan immoo hin gaddin. Tarii namni ati jaalattee akka lubbuu kan keetitti jaalattee sirraa adda beekuun si miidhuu danda'a waan ta'eef. Jireenya kee keessatti qormaata baay'eetu si mudata. Garuu qormaatawwan si mudate san laaltee abdii hin kutin. Yeroo kamiyyuu wanti qormaanni itti baay'atu dhumni isaa bareedaadha. Jireenyi qormaata hin qabne jireenya hin jedhamu. Nama tokko jaalattee namni sun piroofaayilii irra yoo si godhate namni kun guutumaa guututti na jaalata jettee hin amanin. Maaliif beektaa? Gaafa piroofaayilii irra si godhatee maal sii taati yookaan immoo maal sii ta'a jedhanii namoonni yoo gaafatan tokkoffaa obboleettii kooti, lammaffaa intala adaada kooti. Waan akkanaa waan jiruuf jecha yeroo baay'ee shamarran keenya dhiirri tokko yoo piroofaayilii isaa irra suuraa ishee kaawwate yookaan immoo isheen suuraa isaa kaawwatte waan akka bakka jaalatu tokko itti fakkaata. Garuu footoo piroofaayilii si godhateen qofa si jaalataa miti gongumaa jechuudha. Ilma namaa jechuun kitaaba hin dubbifamne jechuudha. Kitaabni hin dubbifamne amma gubbaa isaa kitaaba ta'uu isaa beekta malee keessi isaa maal akka jedhu hin beektu. Ilma namaa jechuunis isa kana kitaaba hin dubbifamne. Keessa isaa hin beektu gubbaa isaa malee jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee namoonni akka waan hiriyaa kan keenya fakkaatanii akka waan yeroo hojii nuti hojjennu irratti akka waan nu gargaaru namoonni tokko nu gargaaru fakkaatanii garuu nu miidhan. Iccitii kan keenya illee nurraa qooddatanii ka'anii iccitii keenya booddee saaxilan. Kanumaafuu nama jechuun ilma namaa jechuun kitaaba hin dubbifamne jechuudha gabaabumatti.
ilmi namaa kun gaafa ati duute hagamitti akka dafee si dagatu osoo beekte nama of jaalachiisuuf jettee waan baay'ee raawwattu turte.